Kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa kana Ilmaa kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa kana Ilmaa kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa, yaa Abbaa jaalalaa, yaa Abbaa dhiifamaa, jaalalaa fi dhiifame kee guddaadhaan akka cubbuu keenyaa akka balleessa keenyaa osoo nutti hin ilaalin yeroo kanaan nu geessee mana kee qulqullaa'aa kanatti walitti qabamnee akka si waaqessinuuf akka si galateessinuuf addunyaa ammeenyitti baay'ate kanarraa footee bobaa kee jalatti waa walitti qabdeef hundumaa duraa galanni guddaan siif haa ta'u. Kabajamtoonni obboloonni koo barsiisonni wangeelaa, luboonni, daaqonoonni, faarfattoonni, Waaqayyoon guyyaa jaallatamaa kana isinii kennee addunyaarraa fo'amtanii adda baatanii Waaqayyoon dhaga'uudhaaf isa Waaqayyoon isinii qopheesse nyaata samiirraa dubbii sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaaf galatoo ergamootaa isa kanaan Waaqayyoon galateessuudhaaf hundumti keessan bakka kanatti kan argamtan keessumattuu jalbultii ayyaana bara haaraa kabajuudhaaf uffannaa adii uffattanii mana Waaqayyootti aadaa keessanis amantaa keessanis qabattanii kabajanii kan argamtan sabni Waaqayyoo hundumti keessan akkam ooltanii akkam jirtu. Ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa, Waaqayyo gooftaan keenyaa jaalalaa fi dhiifama isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha keenya dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamoota qulqullootaa, kadhannaan abboota tolootaa hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Baga geessan. Hin geenye? Waaqayyoon yeroo kanaan nu ga'ee maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Waaqayyoon abbaa jaalalaati, abbaa dhiifamaati. Dhiifama isaa nurratti baay'iseeti malee osoo akka balleessa keenyaa, osoo akka cubbuu keenyaa ta'ee bara haaraa jala bultii kabajuufi miti baruma moofaa kanayyuu xumuruudhaaf humna hin qabnu ture. Humna kan nuu ta'e eenyudha? Waaqayyoon humna nuu ta'ee daddarbaa keenyas dhiisee balleessaa keenyas dhiisee diina keenya bitaanis margaanis akka nuti Waaqayyo wajjiniin hin jiraanne, akka nuti sagalee isaan dhageenye, akka isa waaqessaa nuti hin jiraanne yeroo hundumaa nu marsee nu kuffisuuf, duubatti nu deebisuuf dhugumatti daandii Waaqayyoo ishee qajeeltuu, ishee bareedduu, ishee qulqulloonni irra darban, ishee hanga dhumaatti isaan irra deeman irraa nu deebisee diinni kan isaan nu taasifachuuf halkanii guyyaa dhama'aa ture. Garuu Waaqayyoon har'as nu tiksee gaariin isaadha. Galanni guddaan Waaqa kanaaf haa ta'u. Boqonnaa 15 lakkoofsa 18 irratti gara abbaa isaatti dhufee isa jedhu waliin baranna. Mee jedhaa hundumti keessan? Gara eenyutti dhufee?
Ela mata duree kanaan yeroo hunda barannee ta'uu danda'a. Ana wajjinis namoota biraa wajjinis keessa kootti waan dhufeef amma waliin barannaa asumatti. Waaqayyoon hunduma keenya nu abarsiisu. Nam tokkotu jedha Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa kaastanii yoo ilaaltan 10 irraa kaastanii yoo ilaaltanii nama tokkotu ijoollee lama qaba. Ijoollee meeqa qaba? Ijoollee lama qaba ture. Ijoolleen lamaan sana keessaa inni xiqqaan gaaf tokko ka'eetu abbaasaa wanta tokko gaafate. Akkana jedheen, yaa abbaa koo ani kana booda si wajjin jiraachuun barbaadu. Biyya fagoo deemuun barbaada. Bashannanuun barbaada. Biyya fagoo deemee biyya nan beekne keessatti akkam barbaadetti jiraachuun fedha. Kanaaf abbaan ilma isaatiif dhaala kenna, qarshii kenna, qabeenya hiraa. Kanaafuu qabeenya naga'uu danda'u gara boodatti ati boqattee yoo ati duutu maatii kiyya wajjiniin qabeenya hiradhu har'a kan naga'u naaf kenni jedheeni abbaa isaa gaafii gaafate. Abbaan isaas ijoollee isaa bilisummaadhaan guddisa waan ta'eef ijoollee isaa dhiibbaa kan malee isaan gaggeessa waan ta'eef osoo garaan isa ciniinu osoo hin jaalatin osoo ittiin toleen ka'eetu qabeenya isaa mucaa isaatiif kan isa ga'u mucaa xiqqichaa firee itti kenne. Mucichi sunis hin oolle hin bulle qabeenya abbaa isaa fudhatee karaa dheeraa deemeedha. Karaa akkamii deeme? Karaa dheeraa deeme. Gaaf qarshii qaban karaa dheeraa deemuun hin danda'amu. Gaafa humna qaban karaa dheeraa deemuun hin danda'amu. Gaaf nyaatan, gaaf dhugan, gaaf hundumtuu namaa guutu. Namni nama gargaara. Nama asofsiisaa, karaa nama ficcisiisa. Karaa dheeraa deeme. Waan deemetti hin fakkaanne. Hedduu fagaate biyya abbaa isaarraa. Yommuu kana biyya sana ga'eetu nama qarshii qabu hundumatu simata mitiire. Nama bara qabu hundumatu simata. Nama yeroo qabu. Nama waalaachuu danda'u, waa namaa gochuu danda'u hundumatu simata. Har'as gara addunyaa keenyatti dhufnee ilaalle namoota akkanaa malee namoota boru waan nuuf hin goone baay'oonni keenya iyyuu hin simannu. Waaqayyo kanarraa nu haa deebisu. Hiriyaan keenya har'a shaayii kan wajjin hin dhugnu yoo inni boru nu bituu danda'e. Kaaffee seennee wanta tokko ajajannee nyaachuu dhuguu kan dandeenyu. Qarshii liqeessuu kan dandeenyu yoo qarshii qabaan bor nama nu deebisuu danda'uudha. Ilaala. Kallattii kamiinuu haa ta'u namuma maalummaa isaa hin beekne wayii qabataanan namoonni itti hirkatu. Bara qabataanan aangoo qabataanan nuti koo zarii warra ebeluuti yoo linya. Inni ilma ebeluu kootiti, ilmi wasiila kooti, ilma eessuma kiyyaati. Jedhu nama aangoo qabu fageenyatti waamu. Innis jira namichi fagoo jiraachuu danda'a. Sanaan namoonni ofiin isaanii of beeksisuu barbaadu. Sodaatamanii jiraachuu barbaadu. Namtichi kunis mucichi kunis daa'imummaa otoo qabaatee jiraatu garuu nama akkanatti jiraachaa turedha. Achitti akkuma dhaqeen namoonni qarshii harkatti arganii qabeenyaa isaa harkatti arganii harkaa saamuudhaaf harkaa fixuudhaaf ofitti siksanii wajjin ooluu qaban wajjin buluu qaban innis bittinneessuu jalqabee laachuu fi obaasuu warreen kallattii adda addatiin cubbuu adda addaa qarshii fayyadamanii hojjechuu barbaadaniif illee qarshii isaa maal godhee bittinneessuu jalqabee warra sagaagaluma wajjin sagaagaluu warra hata wajjin hatuu warra soba wajjin sobuu warra lubbuu baasa wajjin lubbuu baasuu warra cubbuu biyya lafaarra hojjetamuu qabu hundumaa hojjechuu qaban barbaadan qarshii isaatiin deeggaraa innis wajjin hojjetaa ture. Waaqayyo kanarraa nu haa deebisu. Galanni Waaqa keenyaadhaaf haa ta'u. Kana hundumaa keessaa osoo nuti hin lakkaa'in bara haaraa nu gonfachiisuudhaaf jalbultii kanaan kan nu ga'e dhiifama kan qabu eenyudha? Galata galchaa Waaqa kanaa isa qofaa. Haala kanaan ture namtichi kun gurbichi kun yeroo dheeraa haala kanaan tureetu osoo baay'een jiraatin
dargaggummaan isaallee osoo hin jijjiiramin qarshiinsa yommuu harkaa dhumu hundumtu fuula irraa garagalfatanii jedha. Na wajjin hin jirtu? Dhagaa jirtu? Hundumti isaanii fuula isaanii irraa naanneffatan. Kan marsanii jiran hundumtu irraa deebi'an. Kan wajjin nyaachaa oolan, kan wajjin dhugaa bulan, kan hundumaa raawwachaa turan amma irraa garagalan. Garatti goruu dhabe. Gaafa abdii kumne, gaafa nama dhabne, gaafa dhugumatti hirkoo dhabne, hirkoon gaariin eenyu qofaadha? Galanni guddaan ammas Waaqa kanaaf haa ta'u. Hirkoo gaariin kan nama hin ganne, kan nu ceesisu, baraa gara baraatti kan nu dabarsu, gaarummaa isaa kan nurratti baay'isu, kan akka Waaqa keenya isayyuu hin argamu. Hin argamaa? Hin argamu. Namni haalan yeroon fuula nurraa naannessuu danda'a. Waaqni garuu Waaqa akkasii miti. Uumaan keenya garuu, gooftaan keenya garuu Waaqa akkasitti fuula namarraa naannessuu miti. Fuula irraa naanneffatan. Sin beeknu jedhaniin, sin beeknu jedhaniin kan kaleessa wajjin nyaatan. Eessaa dhufte ati? Dhalataa biyya kanaa miti jedhaniin duubatti deebisani. Mucichi kun haaree boo'ee imimmaan isaa namni sarraa xaragu dhabame. Imimmaan isaa harcaasaa nama booyyee horsiisu tokkotu jira. Nama maal horsiistu jira? Mucaan beela'ee jira. Rakkatee jira. Dheebotee jira. Daaree jira. Abdii dhabee jira. Nama akkanatti jiru kana yoo beela'ee, yoo dheebotee, yoo uffata dhabee, daaree boohaa jiru kana nama booyyee horsiisu safara sana yookaan mandara sanatti argee maaloo yaa nama na dabbaala yookaan immoo dabalata na galchi mana keetti waan nyaatamu qofa naa kenni jedheen waan affadhu naa kenni akkasan ture jedheen seenaa isaatti mate. Seenaan keenya namatti yoo himanne namni qoree dhoqqee keessaa nutti ta'uu danda'a. Fuuldura isaatti boonyee imimmaan buufnee yeroo hundumaa gammachuun kan nu deebisu beelomnee yoo dhumne osoo nyaatiin suga isaatiin kan nu quubsu daarree yoo dhumne ayyaana isaa kan nu tuffisu jaalala isaa kan nu tuffisu kan akka Waaqaa hin jira. Galannaa ta'uuf ammas Waaqa kana. Kan akka Waaqa kanaa hin jiru. Beelee fuuldura isaa dhaabatee abbaa qabeenyati jedhee namoota irraa ragaa argatee mana isaa dhaqee namtichi sun laanne finoo baasne nuffisne bayi deemi booyyee eegi jedheetu gara badhee yookaan rufatti ergee waan tokko hin gooneef jedhe. Namni kanaa dhaarras kaleessa kan gaarummaa oolleef kaleessa waan gaarii kan dalagneef kaleessa kan nu wajjin nyaate kan nu wajjin dhuge arra bara hilaalee yoo fuula nurraa naanneffatu Waaqayyo garuu bara hilaalee balleessaa keenya bara haaraa bara moofatto jenne bara sana nutti lakkaa'ee fuula nurraa naanneffanne bara haaraa nu laate malee galanni gooftaa kanaaf haa ta'u. Bara haaraa nu laatee akka kabajnu akkasitti galateeffannu akka nutis of yaadannee bara haaraa kanatti firii haaraa akka buufnu sanyii haaraa akka horannu qalbii gaarii akka buufannu nama dhugaa akka taanu nama guutuu akka taanu hirdhummaa keenya hundumaa nu guutee nu tosoo hin guuttatin bara kanaan nu ga'e galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Ilaala akkas ta'ee osoo jiru mucichi kun homaa gochuu hin danda'u mormuu hin danda'u yaa abbaa koon jedhu gara abbaa isaatti hin kaatu gara haadha isaatti hin kaatu eessumni wasiil obboleessi namni wayinaaf laata jedhee yaadu hin jiru. Kanaafuu ajajamuun dirqama isaa waan ta'eef garaa isaa hidhatee mudhii isaa hidhatee beela isaa dandamatee dheebuu isaa dandamatee uffata dhabe sana kanuma qabuun tasgabbaa'ee booyyee eeguu dhaqee booyyee eeguu immoo dhaquu achi nyaatni mooyyee nyaata adda addati nyaata balfamaadha nyaata xuraadha nyaata xuraa kana booyyeen immoo nyaatu laala dhaabatee
Ilaala dhaabate namni booyyee harkaa fuudhee mucaa kanatti kennullee hin jiru. Ragaa jirtu miti. Namni booyyee harkaa fuudhee nyaata booyyee hawaa jira. Namni booyyee harkaa nyaata sana fuudhee hodhu jedhuun hin jiru. Yommuu kana waan biraa yaanne mucaan kun achuma dhaabbatee gara laphee isaatti deebi'ee jedha. Mee jedhaa hundumti keessan gara maal isaatti deebi'ee? Maal isaatti deebi'ee? Waaqayyo gara laphee keenyatti nu haa deebisu. Mee harka keessan ol qabaa hundumti keessan. Hayi harka ol qabaa yaa Waaqayyo jedhame. Bara moofaa kanatti hedduun keenya kallattii adda addatti yaanni keenya faca'ee ture. Gara laphee keenyattis osoo hin deebi'in jiraachaa turre. Burjaaja'aa turre. Bara haaraa kanatti gara laphee keenyatti nu deebisi. Mootummaa kee, jaalala kee, dhiifama kee akka yaannu ati nu taasisi. Eebba mana keetii akka nyaachaa jiraan, akka dhugaa jiraan ati nu gargaari. Inni nu haa gargaaru. Galata galchaa Waaqa gala. Gara laphee isaatti deebi'eetu yaadu jalqabe bakka. Maallaa wayyamme abdii yommuu kuttan gara laphee keessanitti deebi'aa. Waaqa keessan yaada. Namni yommuu dhabamu, gargaarsi yommuu dhabamu, barrii fi haalli kallattii adda addatiin yommuu isin irratti inaaffaa garaa garaa gaggeessu gara lapheetti deebi'uun barbaachisaadha. Laphee keenya waan baay'eetti jijjiirree wantoonni baay'een nu jalaa fudhatanii bara kana burjaajoofnee xumurree ta'uu danda'a. Waaqayyo amma laphee keenyatti nu haa deebisu. Waaqayyo gara laphee keenyatti nu haa deebisu. Dhaabbannee ejjennoo keenya baratti sirreeffannu Waaqayyo nu haa taasisu. Ejjennoo keenya sirreeffachuu bara kana maalirran ture garamittan kaachaa ture. Abbaa kan jedhame Waaqayyo isa dhugaadha. Kan bade Waaqayyo irraa kan fagaate nama Waaqayyo irraa fagaate hundumaafuu fakkeenya nama ta'u. Addaam isa jalqabaatiif fakkeenya nama ta'u. Bara dhabee bara dukkanaa keessa deddeebi'aa kan ture. Bara haaraa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa durbee Maariyaam irraa dhalate. Bara haaraa, bara dhugaa, bara nageenyaa, bara haraaraa, bara jaalalaa ta'ee kan kenname. Barri haaraan keenya ilma Waaqayyoo, ilma durbee Maariyaam Kiristoos Yesuusidha. Galata galchaa gooftaa kana. Barri haaraan kun isarraa namni fagaate bara haaraa hin qabu. Hin qabaa? Eessa deemta dira? Asuma jirtu miti? Namni Waaqayyo irraa fagaate bara haaraa qabaa? Namni Waaqayyo irraa fagaate bara quufaa qabaa? Namni Waaqayyo irraa fagaate bara gammachuu qabaa? Namni Waaqayyo irraa fagaate bara tasgabbii qabaa? Addunyaan keenya amma kana keessa jirti. Gara laphee isheetti deebitee ejjennoo ishee sirreeffattee bareeffattee dhaabbattee eessan jira? Garamittiin deemee jira? Waaqayyo waa hedduu naa kenneera. Waaqayyo mucummaa naa kenne. Waaqayyo bara naa kenne. Waaqayyo nagaa naa kenne. Waaqayyo jireenya naa kenne. Waaqa akkanaarraa fagaadhee yoon deemee nyaata dhugaa dhiisee, dubbii isaa dhugaa dhiisee, wangeela isaa dhugaa dhiisee, nageenya isaa dhugaa dhiisee, mana amantaa isaa dhugaa dhiisee yoon deemee nyaata bineensaa, nyaata booyyee nawwaa. Achis jiraadhuun gammadu, achittis bu'aan buufadhu jedhee namni itti yaadu kan qabu bara kanaadha. Kanaaf mucichi suni dhaabbatee ilaale, gara qalbii isaatti deebi'e, of sakatta'e, eessan ture jedhe, maalifan abbaa koo irraa fagaadhee jedhe. Har'as shamarran obboloonni koo, dargaggoonni obboloonni koo yerootti of sakattaanuudha. Bar darbe kanatti firii buuseeraa jedhe. Eessan ture? Maal hojjechaan ture? Maalan dalagaa ture? Waaqayyoon gammachiiseeraayi. Waaqayyoodhaaf wanta gaarii tokko hojjedheerayi jennee of sakattaanu. Qubni keenya gara keenyatti malee gara namaatti akka hin qabamne Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaadni keenya, lapheen keenya, qalbiin keenya of ilaaluu malee, ijji keenya of ilaaluu malee nama ilaalaa yoo ta'e bara keenyatu dhuma. Daragaa jirtu nama ilaalaa deemna yoo ta'e, namni asiif achi nu harkisa yoo ta'e,
inni kun kufee anis maali yoo jenne inni kun fagaate anis maali yoo nakasta'e osoo hin jedhin of ilaalaa dhiyeessarra akka turre bara darbe kana keessatti maal dalagaa akka turre maal hojjechaa akka turre bara haaraa kanatti namni waa hedduu karoorsa inni baratuun karoorsa qabxii galmeessisu karoorsa inni daldaalu bu'aa buusu karoorsa inni hojjetaa mootummaa ta'e maal dalaguu mana akkamii ijaaruu konkolaataa akkamii oofuu wantoonni hin karoorfamne jiran biyya lafaa kanarratti dhaabbatee namni ilaale garuu karoorri isaanii guddaan waaqayyo wajjin jiraachuudha galata galchaa gooftaadha karoorri isaanii guddaan namni dhaabbatee ilaale ejjennoo isaa namni sirreeffate ilaalcha isaa namni sirreeffate qulqulloota wajjin jiraachuu durbee maariyaam wajjin jiraachuu ergamoota wajjin jiraachuu nageenya wajjin jiraachuu jaalala wajjin jiraachuu wal kabajaa waliin jiraachaa nama kamiinu wajjiniin ortodoksii tawaahidoon kana lallabdi nutis aadaa bareedaa amantaa bareedaa keessa teenyee kan lallabnu kana ammataan akka saba kanaan jiru galata galchaa waaqayyoodha ammataan akka saba kanaan jiru kan nu dhiibu kan ilaalcha biraa nurratti qabu yoo jiraate jaalalaan immoo jaalalaan nama waaqayyoon taasifna mucicha kana ilaalaa booyyee fuuldura dhaabbatee jedha nyaata booyyee ilaalaa kan abbaa isaatii yaadate arras cubbuu addunyaa kana ilaalaa kan abbaa keenyaa yaadachuun nu yaa ta'u ameen jedha cubbuu addunyaa kan balleessa addunyaa kan addunyaan irra waan keessa jirtu ilaallee ilaalatuma ija keenyaan argaa jirra walajjechaa argaa jirra walari'achaa argaa jirra du'a daa'immanii argaa jirra du'a abboolii du'a armoolii argaa jirra kallattii adda addatiin ija keenyan sana ilaalaa garuu saba waaqayyoo isa kan waaqayyo immoo qaarinee ijji keenya darbee ija amantaatiin isa waaqayyo nuu qopheesse bara haaraa kanatti isanni nu ceesisee ilaaluu qabna dhiifama isaa ilaaluu qabna gaarummaa isaa ilaaluu qabna dhiifama isaatiin baroota waaqayyoon akka nu jijjiire ilaaluu maaliif akka nu jijjiire ilaaluu nyaannee dhugnee uffata jijjiirrannee baanee gallee sana qofaaf miti waaqayyoon kan saakkataanuuf addunyaa irra akka deebinuuf kanaaf qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 1 irratti maal jedhee isin kan Kiristoos Yesuus kan waaqayyo akka taataniif waamamtaniirtu jedha mee jedha jecha kanarra deebi'aatiin isin jedhame kan Kiristoos Yesuus akka taataniif waamamtaniirtu kan waaqa abbaa kan waaqa ilmaa kan waaqa hafuura qulqulluu isa Beetlihemitti nu dhalatee kan isaa akka taanuuf eenyuun nu waame galata galchaa gooftaa kana isatu nu waame kanaaf saba waaqayyo dhaabbannee haa ilaallu dhaabbatee ilaalee mucaan suni ejjennoo isaa sirreeffatee barri haaraan kan nu dabalameef kan nu kennameef dhugumatti saba waaqayyo amma guyyoota yoo baay'ate guyyaa 7tu nu hafe 7 irraa yoo maalirra jirra jala bultii kabajaa jirra waan ta'e 7 irraa ayyaana kabajaa jirra jala bultiin keenya waggoota hedduu kan lakkoofsise ayyaanota gurguddoo kabajaa kan jirru kan waaqayyotti nu ga'e dhugumatti saba waaqayyo amma walakkeessaa kana kan jirtu Phaagumeen jechuun afaan Giriikitiin dabalata jechuudha maal jechuudha boonas isa jennu sana jechuudha waaqayyoon guyyaa nu dabale ji'oota 12 isin hin ga'u ammas meeshii kanattis gaabbii galaa nu dabale kanaaf guyyoota afan kanatti gaabbii haa gallu gaarummaa waaqayyoo taa deebinu barri haaraa keenya gaafa dhumarra geenyu gaafa agayya geenyu gaafa Phaagumeen isa waggaa dhufuu geenyu of ilaallee harka duwwaa keenya ta'uu waaqayyo irraa fagaannee akka gurbichaa kana of ilaallee akka hin qaanofneef har'a isa darbee qaanofnee isa dhufutti firii buusuudhaaf akka jajjabaannu waaqayyo nu gargaaru kanaaf dhaabatee of ilaalee sin dhiisne maafana sitti beelan du'a abbaan koo abbaa dhiifamaati jedhe abbaan koo abbaa maaliti abbaan koo abbaa dhiifamaati mana abbaa kootii nyaanni jiru mana abbaa kootii dhugaatiin jiru anaafi miti hojjettoota biyya sana jiraniif abbaa koo tajaajilaniif biyya sana namoota jiraniif hundumaaf ta'a ani ilma isaa osoo hin ta'in mana abbaa kootti deebi'ee akka garboota isaatitti akka hojjettoota isaatitti jiraachuun naaf ta'a jedheetu
ka'ee gara abbaa isaa dhufe. Dhagaa jirtu miti. Ka'ee gara abbaa isaa dhufe. Ilaala. Mana abbaa keenyaa isa dhiifama qabu, mana abbaa keenyaa isa jaalala qabutti bara haaraa kana haa deebinu. Akkamiin deebina? Gabbii galuun deebina. Foonsaa nyaachuun deebina. Dhiiga isaa dhuguun deebina. Qalbii jijjiirrachuun deebina. Mana amantaa keenyaa akka lammii lammaffaatti osoo hin ta'in akka isa dhugaa ijoollee dhugaatti mana isaa keessa seennee akka magaala keenyattis akka baadiyyaattis tajaajiluuf deebina. Galata galcha Waaqayyoodha. Akkasitti deebina. Nutis kan fagaanne isinitti deebina. Isinis kan fagaattan jabaattanii warreen fagaatanis deebisuudhaan galma kana keessatti qofa hin amnu. Kaleessas kanan jechaa ture. Galma kana keessatti qofa hin amnu, dura hin haasofnu, gadi baanee ummata keenya badaa jiru, ummata keenya bittinnaa'aa jiru walitti qabuu hojjechuutti deebina. Waaqayyo humna kana nuuf haa kennu. Waaqayyo dandeettii kana nuuf haa kennu. Deebi'ee dhufe, kaachaa dhufe, beela'ee jira, dheebotee jira. Yommuu kaataa dhufu abbaan isaa mucaa isaa fagootti ilaalee mil'atee argee balleessa isaatti hin lakkoofne, daddarbaa isaatti hin laalle. Daawit kanaafi faaruu isaa 102 irratti lakkoofsa 8 dubbiftani. Waaqayyoon abbaa dhiifamaati. Waaqayyoon abbaa jaalalaati. Dhiifama qabeessadha Waaqayyoon. Warra gara isaatti deebi'anii fi dhiifama qaba Waaqayyoon. Akka cubbuu keenyaa nutti hin lakkoofne, akka balleessaa keenyas nutti hin laalle. Samiin lafarraa aga fagaatu, kaamni kibbarraa aga fagaatu, baani lixarraa amma fagaatu. Waaqayyoon dhiifama isaa akkanumatti nurratti baay'isee galata galchaa gooftaa kana. Waaqayyoon dhiifama isaa aganuma nurratti baay'isee ilaala. Ammas hundumti keenya bara kana namni tooftadhaan hulluuqee hin jiru. Hin jira? Hin jira? Bara haaraa kanatti ce'uudhaaf bara moofaa kana ani saayinsii kanan beekaa. Baran ittiin hulluuquu danda'u, humnan ittiin ce'uu danda'u nan qaba jedhee namni haasa'u dandeettii kamiyyuu kan qabu hin jiru. Namni hundumtuu bara haaraa kan arge Waaqa isa jaalateen abbaa dhiifama Waaqa ta'eenidha. Galata galchaa gooftaa kana. Waaqa kanaan bara haaraa argine. Kanaaf ammas Waaqayyoon bara haaraa kana kan nu agarsiiseef maaliif yoo jenne dhiifama isaa sirriitti akka hubannuuf. Mucaan qaana'aa dhufe, ilma keen ta'u jechaa dhufe. Yommuu kaachaa dhufu abbaan isaa fagootti ilaalee argee jedha. Mucaan koo badee dhufe jedheetu miila dulloomadhaan, miila jaarsummaa isaatiin gara mucaa isaatti kaatee dhaqee ammatee dhungatee gara mana isaatti fidee korma qalee fi uffata tuffisee caammaatti kaa'ee waan hundumaa taasisee fi isa dhabee sana isa ofirraa baasee gatee sana hundumaa mana abbaa isaatti deebi'ee argatee galata galchaa gooftaa kana. Ammas addunyaan wanta isheen nurraa baaste hedduutu jira. Dhaggeeffadhaa. Wanti addunyaan nurraa baaste hedduutu jira. Uffata nurraa baafteetti ayyaana Waaqayyoo. Caammaa yookaan kophee nurraa baafteetti wangeela dhugaa. Ilaala. Kallattii adda addaatiin nu beelessiteerti. Nyaata fi dhugaatii jireenyaa isa bara baraa sagalee Waaqayyoo. Wanti isheen nun goonan jiru yoo bara kana gara Waaqayyootti deebine nuffannaa. Mee jedhaa hundumti keessan nuffannaa jedhame. Maal uffannaa? Ayyaana Waaqayyoon uffannaa. Jaalala Waaqayyoon uffannaa. Nageenya isaan uffannaa. Addunyaan marti yoo gara Waaqayyootti deebite isa addunyaan ishee irraa baaste sana lammii uffatanii miidhaganii fuula Waaqayyoo dura dhaabbatanii Waaqayyoon isaanii galateeffatanii biyya nageenyaa keessa jiraachuun hin danda'ama. Maal yoo jenne yoo gara isaatti deebine. Kaatee dhufe barri haaraan kan nuu kenname gara isaatti akka deebinuufi. Cabe keenyarraa akka suphamnuufi, dhibee keenyarraa akka fayyinuufi, balleessaa keenyarraa akka qulqulloofnuufi, bakka kumne akka kaanuufi, bakka banne akka deebinuufi, fageenyarraa akka gara isaatti deebinuufi Waaqayyoon kan isaa kan nu taasise. Bara kana kan nu kenne. Kanaafuu mucichi daaree ture sun, mucichi beela'ee ture sun, mucichi nyaata booyyee hawwaa ture suni nyaata abbaa isaa nyaachuu jalqabe. Waaqayyoon nuuf haa laatu nuufi. Saamiin jedha. Kana caala Waaqayyoon nuuf haa laatu. Nyaata abbaa isaa nyaachuu jalqabe. Uffata manaa nama booyyee horsiisu kan hawwaa ture uffata mana abbaa isaatii uffachuu jalqabe. Ittoo'ee itti tolee yommuu kana immoo obboleessi isaa yommuu abbaan sangaa qaluuf korma qaluuf waan hundumaa yommuu taasisuuf abbaan isaa akkana yommuu taasisuuf qonna keessa obboleessi hangafaa achi ture waan ta'eef yommuu dhufu mana abbaa isaatiitii sirbi jira, gammachuun jira, faaruun jira,
nyaachuun jira dhugaatiin jira maaltu ta'e jedhee gaafate obboleessa keessa badeetu deebi'ee kanaaf abbaan kee gammadee kana hundumaa raawwateefi abbaan keenya inni samiirraa hundumaa yommuu nu raawwatu diinni immoo gidduu keenya hin dhabama yeroo sana nuti harree mana abbaa keenyatii ba'uu qabnaare na hubattaa jirtu yeroo sana harree akkas taane akkas nu godhanii akkasii nu ilaalanii jennee mana abbaa keenyatii isa sangaa nuu qale isa korma nuu qale isa korma qaleef sana isa sangaa qaleef isa coomalaateef isa uffata uffiseef isa daara baase isa rakkoo keessaa daara isaa hawaara isaa irraa dhiqee nageenya gaarummaa isaatti uffise sana dhiishee mana abbaa isaatiin baane yommuu kana warreen akkasitti guunguman inni akkasitti guungume suni deebi'ee duubatti deebi'ee jedha abbaan isaa isas dhaqee waamee mana isaatti deeffate ilaalaa saba waaqayyo nutis abbaan keenya waaqayyo inni samiirraa kun fakkeenya itti barachaa jirru kun abbaan keenya inni samiirraa nuufis nuu qaleera maal nuu qale qaraanii irratti yoo jenne ilma isaa tokkicha isa girgimii yookaan immoo gola holiitti dhalate Kiristoos Yesuus galata galchaa gooftaa qara daarree turre dukkana keessa deddeebi'aa turre Isaayyaas sagal irratti akkuma dubbate maal jedhe Isaayyaas uummanni dukkana keessa deddeebi'aa ture bara dukkanaa keessa namni le'aa ture suni amma ifa argeera warreen du'a jala turanis barri jijjiiramee fi ifa arganiiru jedhe akkuma dubbate saba waaqayyoon qalma guddaa nuu qale waaqayyoon wangeela Maatewos boqonnaa 22 irratti akkuma laallu mootichi suni ilma isaa fuusisuudhaaf gaa'ela gaggeessuudhaaf akkuma hundumaa qopheessee waame sana ilaalaa har'asi waaqni keenya mana isaa keessatti waa hunda nuu qopheesseera namoonni guunguman immoo jiraachuu danda'u namoonni guunguman yoo isin oromiffaan faarfattan yoo qiddaaseen oromiffaan haa ta'u yoo jettan yoo jennu namoonni guunguman jiru guungummii namootatiif mana abbaa keenyatiin baanu hin baana galata galchaa gooftaa kana guungummii namootatiif namarratti dhiibbaa raawwachuuf osoo hin ta'in mana abbaa keenyaa keessa turuudhaaf aarsaa kaffalamuu qabu kaffaluun barbaachisaadha dhagahaa jirtu aarsaa kaffalamuu qabu kaffaluun mucaan suni nyaata sana irra jatee hin baane har'asi ijoolleen ortodoks tawaahidoo keessayyuu saba keenya ta'anii namoonni baay'ee waan irratti guungumanii fi masqalii yookaan fannoo isaanii kutanii waan biraa keessa galaniiru namoonni baay'een haadan isaanii waan hin kabajamneef fedhiin amantaa isaaniitiif qaban akka isaan barbaadanitti waan hin guutamneef namoonni baay'een guungummii dadhabanii bahaniiru mucaan kun hin baane irra barachuu qabna bara haaraa kanatti ciccinee mana amantaa keenya keessa mana abbaa keenya mana waaqayyoo keessa turuun barbaachisaadha maal jedhe obboleessi inni guddaan anoo amma kanan si tajaajilee anoo waa hundumaan beeka mana kee keessatti waa hundumaan dalagaa dhaggeeffadhaa namoonni baay'een akkas jedhu nuti yoo caccabsineetuma kookuma dandeenyuun faarfanne kookuma dandeenyuun wallallamne kookuma dandeenyuun dubbii sagalee waaqayyoo akkuma dandeenyuu walitti himne warreen waggaa lakkoofsisanii nama hin galchani ofiif ishin galan balbala irra dhaabatan garuu akkas jechuu danda'u ammas dhagahaa jirtu akkas jechuu danda'u waaqayyoon garuu warreen ganamas sa'a lamaan hojii waaqummaa isaa hojjechuudhaaf seenan warreen guyyaa sisanii sa'a 6tti dhufan warreen galgala sa'a 11tti dhufan mootummaan isaa jaalalli isaa kaffaltiin isaa dhiifamni isaa wal fakkaatadha moo gargari galata galchaa gooftaa kana wal fakkaatadha kanaaf wal fakkaataa jireenya nama jiraachisuu kan danda'u waaqa kana dhiisnee duubatti deebi'uu hin qabnu kanaaf mucaan kun akkas jennaani abbaan isaa gorsee deebisee ijoollee isaa mana isaa tursiifate arras ortodoks tawaahidoon warreen amala akkanaa qabanis hin gorsiti yoo deebi'an yoo qalbii gaarii qabaatan warreen amantaa isaan irraa ba'anii fagaatan warreen daandii jireenyaa gadi lakkisan hin gorsiti arras warreen akkasitti guunguman yoo dhuma guungumanu osuma murtuu maal taati hortuun immoo horti jechuudha mana isaa keessatti kanaaf amantaadhaan bara haaraa kanatti haa horru nageenya haa horru jaalala haa horru gaabbii galuu haa horannu dhiifama haa horannu
isa kaleessaa caala bara darbe caala amantaa keenyatti haa jabaannu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.